Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni caaliitu bakka jirtanitti nagaan waaqaa isinii yaata. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa baga guyyaa du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin gahe. Ayyaanichi kan jaalalaa, kan tokkummaa, kan badhaadhinaa nuuf haa ta'u. Baga guyyaa guddicha kanaan isin gahe bakkuma jirtan teessanii haala jirtan keessatti baga kanaan isin gahe isiniin jechuun barbaada. Ayyaana kanatti warreen dhukkubsatan kan fayyan, warreen hidhaman kan hiikaman, warreen rakkina adda addaa keessa jiran kan rakkina isaanii keessaa ba'an itti nuuf haa ta'u jechuun barbaada. Akkasumas warreen biyya ambaa keessa jirru kan nagaadhaan xumurree biyya keenyatti gallu nuuf haa ta'u jechuun barbaada. Meegaa ijoollee biyya ambaa keessa jirruuf ergaa gabaabduu ishii dabarsuun barbaada. Ergaan gabaabduun ani dabarsuu barbaadus maali? Ofii koorraa ka'ee ani waggaa har'aa ayyaanicha biyya koottan kabajee maatii koo waliin hin kabaje. Har'a immoo akkuma argitan mana namaa keessatti hojiidhaan dabarsaan jira jechuudha. Galata Waaqayyoo garuu daqiiqaa fi sa'aatiin qaburraa fudhadhee akkasitti buna danfisuudhaan Waaqayyoo koo galateeffachuudhaan nan dabarsa jechuudha. Maaliif Waaqayyo inni guyyaa har'aatiin nu ga'e waan guddaa nu raawwateera. Murteessaan fayyaa qabaachuu keenya. Namni fayyaa qabu waan hundaa arga. Isa kaleessaa yaadannoodhaan, isa har'aa galataan, isa boruu abdiidhaan dabarsuun dirqama waan nutti ta'uuf. Yeroo marayyuu maalifan dirqama akka kaleessatti hin dabarsin, maalifan maatii koo faana hin dabarsin, maalifan gammachuun hin dabarsin jennee of dhiphisuun nurraan eegamu. Warreen otoo maatii isaanii bira jiranuu, otoo haala mijataa keessa jiranuu, dhibee garaagaraatiin, wantoota garaagaraatiin kan keessi isaanii gaddaa dabarsanii jiru waan ta'eef nuti immoo bakka jirrutti galata Waaqayyoo jennee Waaqayyoon galateeffannee guyyaan boruu guyyaa biraa akka ta'e ofitti himaa dabarsuun nurraa eegama malee tasumaa keessa keenyatti gaddinee tasumaa keessa keenya jeeqaa ooluun itoo akkas ta'e jechaa dabarsuun hin barbaachisu. Fakkeenya waggaa har'aa yoo nani baay'ee maatii koo keessatti immoo qijachaan ture. Har'a immoo haala kanaan waa hundumaafuu galata Waaqayyoo. Inni boruu isa har'aarra bareedaa ta'a. Inni boruu isa har'aarra kan caalu ta'a. Guyyaa ifaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu haala jirtan keessatti daqiiqaa qabdanirraa fudhadhaa. Buna keessan danfifadhaati. Waaqayyo keessan galateeffadhaa. Guyyaa har'aatiin kan nageesse galata kee jedha. Maaliif seetan obboloota ko? Mee waggaa har'aa mucaan hedduu jaalannu, mucaan hedduu walitti dhiyaannu kan wajjin turre, kan waliin dabarsaa turre ni jira ture. Har'a garuu galata Waaqayyoo nu bira hin jiru. Gara mana dhugaa deemee jira. Kana gaafa ilaallu galata kee kan lubbuun dhaabdee har'aan nageesse galata kee yaa Waaqayyo jennee Waaqa keenya galateeffachuun nurraa eegama malee tasumayyuu gadduun tasumayyuu maaliif ta'e jechuun nurraa hin eegamu jechuudha. Haaluma jirru keessatti, haaluma qabnu keessatti galata Waaqayyoo kan har'aan nu geesse jennee dabarsuun nurraa eegama jechuudha. Kanaafuu daqiiqaa qabdanirraa buna danfifachuun hin raaffatina. Waaqa keessan galateeffadhaa. Anis dabarseera jedha ofitti hima. Ayyaanni wanti inni tole guyyaa tokko ta'uu isaati. Otoo guyyaa 2, 3, 4 itti fufa ta'e dhugumattuu garaa nama ammeessaa maatii ofii guutumaan guututti nama yaachisa. Guyyaa tokkitti har'a galgala darbe wanti hundumtuu ni darba, ni dhufa, ni darba jechuudha. Kanaafiyyuu kana fakkaataa ana ayyaana haala kanaatiin otoo jarri qorri barraan ka'in haala kanaatiin dabarseera. Isin biratti hiikeeraan galata Rabbii. Bunni koo waan qorreef fudhata akkam boqonnaa fudhata. Bunni koo qorreera. Hiikeeraas biddeenallee qabanii galata Rabbii. Maalaan isinii godha. Kanatti dhiyoo jiraattanii isiniin fida ture garuu fageenyatti hammaatu.
Nallaalina adaraa keessa. Hiikameera ammanuma. Galata Rabbi. Waggaa dhufuun jaalalaan tokkummaan nu haa ga'u. Nama waggaa har'aa maatii keenya biratti dabarsu nu haa taasisu. Haala jirtaniif bakka jirtan keessatti nagaan isinii haa baay'atu. Ayyaana gaarii.